أنا في ساينسين زبنا والدبم وليف قلوان جامرتي هاسو دين إيقا قرآن نفينيا إرقا ربي خبوداتي في خطمراتي كرب الراتي سبحانه وتعالى خير قمينيس إرقا ما بوداتي في خطمراه نبي محمد صلى الله عليه وسلم كتابني كملين خا رب برابو يجد أمولا سبحانه وتعالى يوكا جج ربي تجدمي أمانا مولا أكتهو قبو قرمات يرون في الدهن الرآنو قبو غافي كمو ديبي سودان انجفته جج ربي توي سامر كنسو قبو زبن در زبن معجزان كيسي الدمات معجزة ججون وان دران نما برتهم بيكمين ججون أما اللي وان علم نما تلشيد يسون أبدين تاني أبدين دندين يلي تهو بيكو لكم نيجو وان هم نما تي أولي كربكو في الدين في دودندو قرآن ربي معجزة ونيدي كانت نمني أمان تنا معجزة كان أملو لاب دوران درسي قرأتي أدام بافتشو برباتي الحمد لله قرآن كمين جج ربي تهون جارا كدا أفردرا مركنا يجرا أرالي مركنا وجرا غرا فردرات اللي يوم يو yeroo kamuu rabbi biraa ergamuu isaa mirkaneessaatu jiraata inni mu'jizaa yeroo cufaati mee nam tokko mu'jizaan godha haa jiru fakkeenyaaf jecha namticha yeroo tokkoon isinii hima guyyaa sadiin sanduuqaan bishaan keessa bulee jedhe ergallachii bahe warritti himame sanduuqicha qorachuu fedhan maaliif akka bishaan hin seensisin sa meeqamitti gadameessi haadhaan qoratama bakki ilmoon keessa baate jee namoota sana sanduuqicha akkan qoranne dhorkuu danda'e meegaa namni zabana ammaa kana muujizaadha jee ni fudhata yoo muujizaan kun namaaf fudhatame waa tokko irratti walii galuu qabna namticha siirii haalaan beeka jedhamu tokko yoo fudhanne siirii dhuma gochuu isaatiin namticha akka rabbiitti ilaaluu qabna jechuudha. Ammas muujizaat taanee bara guddina hogbarruu fi walalootti warri kaafiroota karabbitti amanin akki jiran qur'aanni kun hogbarruu arabiffaa yookaan walaloo amma jiran keessaa isa caalaadha. Garuu qur'aanni kun kana ni morma. Mee suuratul baqaraa bismillah lammaffaa آيات دمي سدفا في دمي أفنفارتي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا يوان نتي قبرتك إن يرتي بوف لشكتا والجرادوبان فأتوا بسورة من مثله ما سوراتكم كان أكا قرآنا بددا وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين ما ربي ملي ورقر قارسي فلتاني فرقا تاسي فلتايام مدى ويرقتني مدي قال يود قال بتلتاتا فإن لم تفعلوا يود التبدل ولن تفعلوا يوم يو إن دندي سنين فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدة الكافرين إيكا بيدو صدادا إبيدو ورا ربي تكفر قبة فمترا إبيدو نما داقان قفسي فمترا مينم توك سورة قرآن أنتو تيوجد suuraan tolfamu sun afaan arabaa caalaa ta'uu barbaachisa suuraan tokko tokko aayaa sadiifaa hin caalan jechuullee ni dandeenya suuraan sun afaan arabaa ta'uu qaba jenne afaan sun akka afaan qur'aanaatti miidhaguu qaba bareedee akka qur'aanaatti afaan qur'aanni ittiin bu'e muujizaa qaba afaan caalchifamaadha ilmii honga gahe qur'aanni yeedaloo miidhaguu qaba ammas bareeffamee haalaan yeedaleeffamuu danda'a. Laalme yoo nam tokko faarsuudha kaan yookaan faaruun guddisuu feene haalaan dhugaarraa fagaachaa deema.
biyyi keenya fakkii ta'uu danda'a. Namni akka awliyaatti gabbaramu tokko yoo fudhanne nama isa gabbaruuf gammachiisuuf humaa yaaddayin anaasii jira waan ati feete anaasii godhaa yoo ti feete ji'an gassii fidaa ammas yoo feete aduunsii gaaddisiisaa hanguma jecha kana amanaa deemuun dhugaarraa fagaachaatuma deemu. Alhamdulillah garuu qur'aanni wanti inni jedhe tokkolleen dhugaadha wal dhabee beeku abadan. Namoonni hedduulleen fakkii qur'aanaa daleena jedhanii hedduu taa'abanii tokkollee waan milkoone. Hangaarraa kana godhuu abbaan fedhee hin dandeenye gara fuulduraattis abadan eenyunuu kana godhuu hin dandeenye. Mee waan tokko isin himu kitaaba amantii tokko haa fudhannu. Kitaabni kun dachiin battee yaada jiru of keessaa qaba. Yaada kana namni zabana ammaa ni amana namuu waan kanan amana. Maaliif yoo jenne zabanni kun zabana oduu afaanii qofatti amananii miti osoo hin qorataminitti. Kanaaf gaabboleeyyan zabanni har'aa zabana saayinsiin hedduu keessa dagaagaa jiru. Kana xiinxaluudhaaf qur'aanni rabbiitiif saayinsii zabanaa wal dhabammoo waliif galan gaabii jedhu kaafnee wal bira qabnee deebii wal barbaachifna. Akka jecha Albert Einsteinitti ogeessa saayinsii kan atoomii boombii tolchisan kabadaasaa addunyaa qabu akki jedhe saayinsiin amantii mormu akka bal'aa jalqabneeti. Ammas amantiin saayinsii mormu laamshawaadha. Irran isinii deebi'a. Ammas Albert Einstein laal akki jedhe saayinsiin amantii mormu ijaan qabu jedhe. Amantiin saayinsii mormus naafa miilan qabu jechuusaati. Asitti wanni hubachuu qabnu quraanni rabbii kun immoo kitaaba saayinsiiti jechuu miti. Barreeffama kan SCIENCE jedhamu sanii miti. Isa saayins jechuu SIGNS kana kitaaba aayaa jechuun alaamaa kumja yookiin aayaa kuma ja'a oltu keessa jira. Kana keessaa kum tokko ol waa'ee saayinsii dubbata. Namoonni tokko tokko aayata kana hoggiitti himan mallattoo tokkittiidhaan amanuu danda'a jechuudha. Gariin ammoo erga alaamaa 10 argee booda amanuu danda'a jechuudha. Kaan 100 barbaada. Gariin ammoo mallattoo kum tokko ol yoo argaa ooles dhugaa fudhachuun itti ulfaatti. Rabbitu dabarsineef jechuudha. Egaa haasawa kiyyaarraa keessatti saayinsii hoggiin jiru saayinsii qoratame san jechuu kiyya kan haqaa'iqa ilmiidhaa ta'an. Ammas wanni jechuu barbaadu waan falsafaas dubbachuudhaan deemu. Kanneen waliin lallaaqamanii jiran kan hin qoratamne waan qabatamaan hin mirkaneeffamne akka namuu beekutti yoo falsafaan saayinsii jedhamte wanni dhugaan taane cufti saayinsii jechuudha. Mee ilmi astiroonoomii yookiin urjii keessatti akka kauniin kun itti uumamte warra beekan osoo gaafanne akkamitti akka jiraachuu danda'e akkamitti akka uumame wanni isaan deebisan biig baang tiyooriin himan jechuun addunyaan duraan dachii samiin waan walitti jirtu tokko akka turte eegas booda gargar bahanii samiin ol kutte akkasitti gaalaksiin uumame gaalaksii irraa ammas seerri falakii tolfame sanumarraa yaatuun saglan uumaman pilaaneetii aduu fi dachii nuti ammara jiraannu fa'a yaadadhaa dubbii kiyya yookiin dura jalqabe aayata quraanaa tokkoon jalqabe suuratul anbiyaa bismillah 21ffaa aayaa 30ffaa irratti awalam yara alladhiina kafaru sawarri kafarani hin laalani anna samaawaati wal arda kaanataa ratqan fafataqnaahumaa akka dachii samiin dur walitti turan eegas booda kan addaan baafne. Aayaan quraanaa amma laalle kun waa'ee biig baangi tiyoorii sirriitti namaa ibsa. Mee laala waan saayinsiin har'a ganaatti dhaqqabde kan quraanni rabbii garuu jaarraa 14 dura dubbate. Ammas quraan akki jee suuratul fussilat bismillah 41ffaa aayaa 11 irratti rabbiin akka fedhetti dandeettii isaatiin samii tana khallaqee kan duraan aara turte sanbooda dachiif samii waamee
walitti galaa jeen jaallatanis jibbitanis jedhanis akki jedhan yaa rabbi ajaja kee fudhanne kunoo walitti dhufnee jedhan. Afaan Arabaatiin dukhaan jechuun aara jechuun. Egaa saayintistiin tokko waa'ee kawnii kanaa yoo gaafatame akkaataa samiin osoo hin tolfamin dura waan aara fakkaatu turte jedhanii nuu deebisan. Afaan Arabaatiin dukhaan jechuun aara ta'uu hubanne kanaafuu saayinsiirra qur'aanatu ifa galchee nuu bayaansa. Akka saayintistichi beekamaan Stephen Hawking jedhamu ibsetti hawaarra waa jiraachuun beekamuunsaa beekumsa jaarraa kanaa keessaa isa guddaa ta'ee argama. Egaa kunumtinuu argamuun isaatu Big Bang tiyooriidha ragaa guddoodha. Zabana durii namoonni dachiin tun waan baxxeedha malee kurfoo miti je'aniiti yaaduu turan hedduu rakkatanii. Garuu bara 1597tti namtichi markaba oofu tokko addunyaarra naanna'ee argee dachiin kurfoo ta'uu isii mirkaneesse. Qur'aannis dubbate suuraa Luqmaan bismillah 31 aayaa 29 alam tara anna Allah yuliju al-layla fi an-nahar wa yuliju an-nahar fi al-layl rabbiin halkan guyyaa keessa dhoyse guyyaas halkan keessa dhoyse wal keessa dhoysuun kun dalagaa suuta suutaan godhamtu halkan suuta suutaan guyyaatti jijjiiramti akkasumas guyyaan suuta suutaan halkanitti jijjiiramtee jijjiirraan suutaa kan danda'ameen tolchaan lafaa waan kurfoo taatee argamteef utuu battee taate hin danda'amu utuu battee taate aluma tokkotti jijjiirama. Quraanni suuraa Zumar keessatti bismillah 39 aayaa 5 خلق السماوات والأرض بالحق ربين إرئنا تقمله سمي في دجيخنا سريتي أميجر أماس إسماتو هل كان قيا كيسا سينسيس أكاسماس قيا هل كان كيسا سينسيس أفان أربات جتي كوان جدامي والكيسا سينسيسو جتشو دامي كميتي برجمني سمونا ما سينامي أكاميتي ونرقني كبوان كرفو كيسا سين hojiin akkanaa kan halkan guyyaa haguugee yookiin guyyaan haguugamuun dhugaa ta'uu kan danda'u yoo tolchaan lafaa kurfoo taate malee osoo laftii baxxee taate halkan guyyaa haguuguun abadan hin danda'amu ture. Silaa halkanii fi guyyaan bakkuma tokko jijjiirama. Quraan namas hidhee jira. Suuraa Naazi'aat bismillah 79 aayaa 30 irratti akki jee wal arda ba'da zaalika dahaa achiin booda dachii akka killee goone. Afaan Arabaatti dahaan duyaarraa fudhatame akka killee jechuudha. Killee hoggee jennu killee hunda jechuu isaa isinitti hin fakkaatinii. Killee keessaa akka killee guchiitti fakkeessa dachii. Nutis amma hoggee baran dachiin kurfoo akka kubbaatii miti. Kan wal caaltu jechuudha. Kan gama lamaaniin qallatee walakkaadhaan bal'atu jechuudha. Fakkiin isaa akkana fakkaata. Yoo uumaa killee guchii hubannee ilaalle uumaa dachii kanaatiin wal fakkaata. Gama lamaaniin qallatee walakkaadhaan bal'ata jechuudha. Kanaafuu Quraanni Rabbii bara 1400 dura dachiin kurfoo ta'uu qaceelloon nu mirkaneessee jira jechuun beekamuu qaba. Bara durii ilmi namaa yeroo jiini baanaan argan yeroo isii hattu argan waan isiin ifaa mataa fi qabdu itti fakkaataa ture. Garuu akka madaqabametti ifti ji'aa kun calaqqisa ifa aduu ta'uun beekame. Quraana keessaa suuraa Furqaan bismillah 25 aayaa 61 guddinni karabbiiti. Rabbii samii gubbaatti urjiilee uumee ifaa keessa kaa'e. Aduun ji'aaf ifa ergiftee jiini ifaa mataa of hin qabdu. Kanaaf aduurraa ergite. Quraanni dubbate suuraa Yunus bismillah 10 aayaa 5 irratti Rabbiin aduu biiftuu miidhagdu godheetii khallaqe. Ji'aaf immoo ifaa ergisaa kenneef. Ergaa wal fakkaatu ammas suuraa Nuh bismillah 71 aayaa 15-16 ilaalaa. Afaan Arabaatiin aduun shamsi jedhamti. Iftisii immoo siraaj ifa gubaa. Wahaaj ifa dhamala.
yookaan diyaa biiftuu miidhagdu jechuu isaati. Jiin immoo afaan arabaatiin qamar jedhama. Iftisaa yoo dubbatamu muniir ifa ergisaa yookiin nuur ifa calanqee jechuudha. Eessatti illee ifti ji'aa siraaj yookaan wahaaj yookaan diyaa hin jedhamu. Yeroo mara muniir yookaan nuur ifa ergisaa yookaan ifa calanqee jedhameeti mul'ata. Quraanni suuraa Xaariq bismillah 86 aayaa 3 irratti an-najmu saaqib afaan arabaatiin urjiin najmi jedhama. Iftisaa saaqib jedhama. Saaqib jechuun ifa urjichaati. Ifa dukkana keessa fulla'ee mul'atu jechuu isaati. Zabana durii warri Awurooppaa akkisiyaan dachiin handhuura kaunii taate pilaaneetiiwwan kaan aduufaa dabalatee dachiin naanna'an itti fakkaataa turte. Kunis giddugaleessummaa lafaa jedhamee beekamaa ture. Innis dhaloota nabii isaa dura jaarraa lammaffaa keessa amanama ture. Hanga jaarraa 16ffaatti illee itti fufe. Hanga Koppernikas namni jedhamu dachiinii fi pilaaneetowwan aduutti naannawan je'ee ibsetti. Achi booda bara 1609 Yohaannis Kaplo kitaaba isaa Noomiyaa Nooviyaa jedhamu keessatti lafaa fi pilaaneetowwan qofa osoo hin ta'in aduullee ida'atanii utubaa mataa ofiirra naanna'an jedhe. Yeroo mana barumsaa ture akkan baradhetti dachiinii fi pilaaneetowwan kaan falaka ofiirra yoo naanna'an aduun immoo bakka jirturraan sossootu akka falaka ofiirra hin naannofne ittiin baradhe. Eegaa namuu akka kanatti barachaa turuun beekamaadha. Garuu Quraanni dubbate suuraa Anbiyaa bismillah 21ffaa aayaa 33ffaa akki jee wahuwa alladhii khalaqa al-layla wan-nahaara rabbitu halkaniif guyyaa khallaqe wash-shamsa wal-qamara aduu fi ji'allee kulluun fi falaki yasbahuun tokko tokkoon isaanii falakarra naanna'an adeemsa mataa ofiitiin. Afaan arabaatiin yasbahuuna jechuun jecha sabaa wanni inni ibsu sochii ofiin deemuuti. Nam tokko dachii gubbaatti sabaha godhe yoo jennu nam sun ni gangalata jechuu miti. Kana jechuun namtichi tarkaanfachuu jira yookaan fiiguu jira. Ammas nam tokko bishaan keessa sabaha godha jechuun bishaaniin fudhatame jechuu miti. Namtichi ni daakaa jira hiikaan isaa kana. Haala wal fakkaatuun Qur'aanni yasbahuuna yoo jiru yookaan pilaanetoonni sabaha godhan jechuun bararuu jiran jechuu osoo hin taane falaka mataa isaaniirra naanna'uu jiran jechuudha. Akka har'a beekuu dandeenyetti meeshaan fayyadamuudhaaf fakkii aduu kanaa of bira finnee ilaaluu dandeenyee jirra. Fakkii kanarratti mallattoo goonee mallattoo kun bakka jirturraa kaatee naannoftee bakka sanitti deebi'uudhaaf guyyaa 25 itti fudhatee jira. Kunis kan ibsu aduun falaka isiirra naannaa tokko fixuudhaaf guyyaa 25 barbaachisa. Mee yaadadhaa Qur'aanni bara 1400 dura aduun adeemsa lama deemte jedhee jira. Garuu kanas saayinsiin har'a dhaqqabde jechuudha. Kuno Qur'aanni dubbate suuraa Yaasin bismillah 36ffaa aayaa 40ffaa aduun ji'a dhaqqabuu hin dandeessu jedhu yookaan halkan guyyaa cunqursuu abadan hin danda'u. Kulluun fi falaki yasbahuun isaan hundinuu karuma ofiirra deeman adeemsa mataa ofii. Aduun ji'a dhaqqabuuf hayyaman qabdu yeroo jedhu Qur'aanni maal jechuu isaati. Bara dur namoonni daandii aduu fi jiini irra deeman tokko se'anii yaaduu turan. Qur'aanni miti jedhee deebii kennee daandiin aduu fi ji'a garaa gara jedhe. Kanaafuu gaafii wal dhaqqabuu isaanii ka'uu hin danda'u. Aduu fi jiini ofirra naanna'aa walitti naanna'u. Qur'aanni dubbatee suuraa Yaasin bismillah 36ffaa aayaa 38ffaa wash-shamsu tajrii limustaqarrin lahaa aduun tun karaa isiirra yeroo murtaa'aa fi bakka murtaa'aa deemtii jedhu. Afaan arabaatti mustaqarrin jechuun lafa murtaa'aatti yookaan yeroo murtaa'aatti jechuudha. Saayinsiin akka irra dhaqqabetti aduun pilaaneetowwan kaan waliin ta'uudhaan kawnii keessa bakka murtaa'eefitti